Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo akkam nagaa jirtu nageenyi rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne irraa odeeffannoo guyyaa irraa kan isin biraan ga'u Antolchaa Huseenii garuu odeeffannoo guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannetti darbuun duratti tamsaasa keenyaa idilee guyyaa aanolee global media irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een argachuuf toora YouTube channel keenyaa subscribe gochuun page Facebook keenna like follow gochuun odeeffannoolee biyya keessaa fi addunyaalessaa bifa salphaa ta'een battaluma gadi dhiifametti argachuu dandeettu. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Waldayaa ammas rakkoo hamaa keessa jirra jedhu. Akkuma suuraa irratti agartan haala kanaan sodaadhaan liqinfamanii dirree bulaa jiru. Keessattuu obboleeyyan keenya durbaa haala hedduu nama gaddisiisuu keessa jiru. Ijoolleen qorqalbii sodaatiin liqinfamtee sammuu kamiin barattee galma geessi jedhameet yaaddama kan jedhus gaafii guddaadha. Osoo biyya nagaa qabdu firaa fi aalii qabdu barnootaaf jettee sababa oromummaa isiitiin diinaan marfamtee bineensatti gatamtee achitti ittifamaa jirti. Ibsa kijibaa OPDO'n kaleessaa fi haala ijoolleen tun keessa jirtu wal bira qabanii yoo ilaalan waan hedduu nama gaddisiisudha. Walumaa galatti haalli jiru daran yaaddessaa ta'eera qaamni hidhate humni addaa Amaaraa dallaa cabsee nutti seenetu jira kan jedhan barattoonni Oromoo yeroo ammaa kan Yuunivarsiitii Waldayaa keessa jiranidha. Humni fiinxaaleyyiin kun raayyaa ittisa biyyaa waliin wal gaarreeffataa jiru dormii nutti kenname keessallee akka oliif gadi hin sochoone nutti himamee jira jedhu barattoonni Yuunivarsiitii Waldayaa bilbilaan dubbifne. Dhugaa dubbachuuf nagaadhaan as keessaa ba'uuf raajii barbaachisuu hin oolle ammaaf haala kana keessa jirraa nu iyyaafadhaa miidiyaaleen kan tasgabbaa'eera jedhan ammoo guutumatti soba guddaadha. Numaayyuu barattoonni eengadda ijoollee keenya galaafatan ammas hedduu keenya madeessanii jiru. Warri nu jalaa hidhaman haa hiikaman barnootni nuuf haa eegalamu jechuun dhaadannoo dhageessisaa hiriira nurratti ba'aa jiru jechuun maddeen keenyaa Yuunivarsiitii Waldayaa EJM'if himanii jiru. Hiriirri balaaleffannaa gocha suukanneessaa naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Waldayaatti barattoota Oromoo irratti raawwatame mormuu fi gaafii keeyyata 39 hojiirra akka nu oolu gaggeeffamaa oole. Dirreedawaa, Arsii Bulbulaa, Harargee Bahaa, Harawaaca, Harargee Lixaa, Hirna, Adaamaa, Harargee Bahaa, Kombolcha, Godina Addaa Oromiyaa, Hoolotaa, Shaashamannee, Harargee Lixaa, Dadarii fi Dabbasoo, Walisoo, Haramaayaa fi magaalota biroo keessattis hiriirri jabaan gaggeeffamaa oolee jira. Dhaadannoon gurguddaan hiriira kanarratti dhageessifamaa oolee Amaara waliin biyya tokko keessa jiraachuu hin dandeenye isaan nagaa hin barbaadan jalqabaas kan obsine tarii dinagdeen ni guddanna abdii jedhuun ture. Amaarri immoo saniif qophaa miti kanaaf nu biyya mataa keenyaa ijaarrachuu barbaanna keeyyanni 39 hojiirra nuuf haa oolu. Mootummaan naannoo Oromiyaa daddaffitti barattoota Oromoo naannoo Amaaraa jiran gara Oromiyaatti akka deebisu. Mootummaan naannoo Oromiyaa nagaa lammiilee Oromoo eegsisuu qaba. Madda marii jettan nurraa dhaaba. Yakkamtoota ilmaan keenyaa barnootaaf deeman Yuunivarsiitii Waldayaatti fixan seeratti nuuf dhiyeessaa kan jedhu ture. Gama biraatiin ammoo barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiilee adda addaa obboleeyyan isaanii naannoo Amaaraa keessatti ajjeefaman miidhamanii fi ammas doorsisaa jala jiraniif tumsaa agarsiisuuf guyyaa har'aa mormii isaanii agarsiisaa oolan. Yuunivarsiitiiwwan kunniinis Haramaayaa, Amboo, Wallagga, Dambidolloo, Jimma, Madda Walaabuu, Mattuu, Odaa Bultumii fi Yuunivarsiitii Arsiiti. Dhaadannoon guddaan yuunivarsiitii kanaa mootummaan naannoo Oromiyaa barattoota Oromoo naannoo Amaaraatti ramadee gara Oromiyaa nuuf haa deebisu kan achirra darbee keeyyanni 39 hojiirra nuuf haa oolu kan jedhudha. Paartiin Koongiresii Federaalistii Oromoo KFO'n miidhaa Yuunivarsiitii Waldayaatti guyyoota 3 darban barattoota Oromoo irra gahee balaaleffachuun ibsa baase. Dargaggoota hegeree ajjeesuun dhiiga dhangalaasuu fi sabaa fi sablammii walitti buusuun karaa qaxxaamuraatiin aangoo qabachuuf yaaluun haa dhaabbatu dhaadannoo jedhuun ibsa isaa eegale. Gochaalee shakkii sabaa fi sablammii biyyattii rakkoo keessa galchuu malee waliin jireenya akka hin fayyadne ibsa kanaan hubachiisee jira. Gochi suukanneessaa fi jibbisiisaa kana haloo bahuuf lammiileen naannoo Oromiyaa keessa taa'ee
kutaalee biyyattii kamuu kan jidduutti walitti bu'iinsi akka hin uumamne ummanni Oromoo dammaqinaan irraa of eeguu akka qaban ibsa kanaan dhaamee jira. Mootummaan qaamota yakka suukaneessaa hojjetan hatattamaan seeratti dhiheessee madaala yakka isaanii malu akka argatan gaafatee jira. Dhumarratti maatii barattoonni jalaa ajjeefamaniif jajjabina hawwee mootummaan barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo jiraniif eegumsa cimaa akka godhu ibsa xalayaa afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin barreesseen keessatti jajjabeessee gaafatee jira. Xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Obbo Jawaar Mohaammed haala rakkoo torban kanaa ilaalchisee barreeffama gabaabduu barreessee jira. Akka itti aanutti simbiraan gahaa qalbiin nu hordofa. Shaambal Alamuu fi Hasan Amiin barattoota dhihootanaa Yuunivarsiitii Waldayaatti nurraa galaafatamaniidha. Tokko dhaloonni isaa Arsii Bahaati, kun immootu godina Baaleeti. Tokko Muslimaa, kun Kiristaanaa. Torban dura Oromoon amantii gosaan wal fixa jedhanii olola isinitti oofaa bahan. Torban booda ilmaan Oromoo sabaaf amantiin osoo adda hin baasin ajjeesan. Kanarraa maal hubanna? Diinni gaafa nu jibbu nu nyaachuu fedhu Oromummaa malee gosaaf amantii teenya hin yaadatu. Gaafa qoqqoodee nu laaffisuu barbaadu qaawwa gosaaf amantii ilaala. Kanaaf ummanni keenya tokkummaan wal hubannoo isaa hunda caalaa yeroo itti cabsuu qabu keessa jirra. Saban waliin jiraatuun wal kabajaa wal qabadha. Rakkoolee uumamuu malan hanqisuuf furuuf jaarsolii waliin dubbachuun feesisaadha. Sabni nu keessa jiraatu akka olola oofamaa jiruun hin sodaannee fi hin jeeqamne kunuunsuu fi abdachiisuu barbaachisa. Odeeffannoo haqaa walii dabarsuu, afaan faajjii hir'isuun wal sodaa jeequmsa karaa saaquu hanqisuun ni danda'ama. Yeroo ammaatti mormii barattoota yuunivarsiitii karaa irraa gorsuuf akka baratanitti maqaa xureessuuf yaalaa jiru. Kunis barattoota sabaan walitti buusuudha. Barattoota sabaaf naannoo kamirraayyuu dhufaniin walitti hin bu'ina. Kaleessa har'as diinni keenya sirna malee ilmaan hiyyeessaa jiruu isaanii fooyyeffachuuf carraaqaa jiranii miti jechuun xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa nuti ergaa tana dabarsanii jiru. Zimbabwee keessatti arbi beelaan dhumaa jira. Hanga ammaatti arbi lakkoofsi isaanii 200 caalaa hanqina nyaataa fi bishaaniin du'anii jiru. Sababni isaa ammoo hongee hamaa biyyattii mudateedha. Aangaa'onni biyyattii ji'a darbe keessa arbi 55 du'uu ibsanii turan. Arba 600 paarkii kibba baha biyyattiitti argamu jedhamu keessa baasuun gara paarkiiwwan biyyaalessa sadiitti raabsaa jiraachuu dubbi himaan bulchiinsa paarkii fi eegumsa bineensota bosonaa biyyattii himan. Hanqina nyaataa fi iddoo qubannaa waan mudatee jiruuf hanga roobni dhufutti arbi hedduun du'uu danda'a jedha aangaa'onni biyyattii. Bineensonni bosonaa kunneen akka saatawwaa, leenca, gafarsaa fi waraabessi bakka rakkoo mudateerraa godaansifamaa jiraachuu himan qondaalli kun. Zimbabween arba 80,000 qabdi jedhama. Akka qondaaltonni biyyattii jedhanitti iddoon arbaa dila kana keessummeessu waan hin jirreef biyyattiin gara chaayinaatti ergaa jirti. Gochi mootummaa kun garuu warra mirga bineensotaaf quuqamaniin hedduu qeeqamaa jira. Egaan daawwattoota keenyaa oduun guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee kanuma bor sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. AGM 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 Chalake sirna gada Unde walqixxumma madda dimokiraasii mallattoo tokkummaa Iftuu aadaa seenaa dura abbootii keenya yaasii fakkaananii kamadda walaabuu kan nu bashannanii kan waggaa saddeetaa ganna 80 kan waaqa gurraacha kan jijoo gurraatti singee fi ateete kan malkaata hundee kuushii irraa AGM Richard Rubata AGM AGM Media ummata Raja Afrika Arka fi dhageetti odeeffannoo haqaa Dhabbata ummata ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu hin qaburre maqaa AGM AGM
AGM AGM ummatarraa ummataaf